raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babaarottolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kabajamoo ashamaa. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa gurraandhala bultii 27 bara 2020ti. Mootummaa diimokiraasii kennaa gaarii godhanii jiran mootummaa afaan qawweessaman mootummaa dadhaa'ee karaa diimokiraataa ta'e karaa nagaa ta'ee haasaa weerarrii dubbate furmaa daddeessiidhaan mootummaa afaan qawween haasa'uu beeku qofaadha waan ta'eef kanaaf furmaanni deemanni wanta hin danda'in afaan qawwee kun seensanii wajjin haasa'anii biyya kanaaf furmaata fiduudha waan ta'eef uummanni Oromoo akkuma kaleessa dhuunfa dadhabsoo hidhannoo jalqabee hariiroo hidhannoo ta'ee humnaan afaan qawweetiin mirga fayyadamuun falmate malee dhuguma mootummaan kun uummata deebisee aangoo kenna waan jedhamu abdiin deemaa jechuudha. Aboon dhugaa daawwitii isaa wajjin galeera. Aboon daawwee baatee bosona keessa jiru kun shaleedha malee aboo miti. Kana jedhanii waan hedduun hin jedhanii kana jennee lakkoofnee waan hin dhaqqabne waan beektaa jecha irratti nama himmeessu. Humna gurguddoo akka makalaakaa akka adamaa bettaanii adoo hin ta'in milishaan duwwaani qabeenya uummataa xiqqaarra siniirraa jalqabee caccabsee buqqee aananii ol darbee boroodhaa fudhatee ifii nyaatee dhugee buqqii keessa dhuge sana caccabsee horii sana qalatee akkasumas malleen shanee haadha rawu jedhee dikee warra shanee bulchuu jedhee waan bacaa gaggeessu jira. Adoo namni wayyakkinu adoo namni beektaa abaa wasallee dhagee adoo namni hin bulchinu bulchiteetta giddi bulchiteetta karaa kana dabarsiteetta siidha namni dabarsu. Namni kana tolchu jedha nama ilaagurraa hin qabne nama abaa saniyyuu bulchee hin jirre maqumti isaa Oromoo ta'eef Oromummaa duwwaa hidhamuu jira. Oromummaa duwwaa fiduu jira. Oromummaa duwwaa qabeenya isaa irraa gubuu jiran Oromummaa duwwaa beelada isaa qaluu jirani waan jirru nu hin jirru beelaa deebuudha dhaamachaa kanaan baduu jira. Acheen gara giddu galeessa Oromiyaa magaalaatti kan godaanaa jiran jiru akkasumas gara gambeelaatti kan godaanaa jiran jiru kun immoo kan ta'uu danda'e waraanni mootummaa biyyattii ajjechaa gosa adda addaa akkasumas midhaan isaan xeetti galfatan jalaa mancaasuudhaan jalaa gubuudhaan beela hamaatti uummata akkanaan dararaa jira. Sagaleeleen olitti wal duraa duuba isin dhageessifne kun haala Oromoonni lixa kibbaaf giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi naannoo sanii keessa jiran qoratuuf kallattiin Oromoota bakkas jiraniif bilbilee odeeffannoo walitti qabanne keessaa seensaaf bichuu fudhannee isin dhageessifnedha. Guutuun odeeffannoolee bilbilaan walitti qabanne kanaas kurfii keenya guyyaa irraa keessatti hammatamee jira. Guutuu odeeffannoof turtiin keessan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana haatoof kan isin hawwannu. Ana Xiiqii Dhugaasaaf ulaalaa suur sagalee Mo'aabuu baati. Jalqaba irratti haala Oromoonni Maccaa, Gujii fi Booranaa giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi naannoo sana jiraatan yeroo ammaatti keessa jiran odeeffannoo Oromticha Maccaa jiraataa magaalaa Finfinnee tokkorraa arganne isin dhageessisuun sagantaa keenya eegallaa itti dhiyaadha. Oromtichi yeroo ammaatti magaalaa Finfinneetti argamtu. Egaa dhiyeenya kanaa akkuma waliinuu quba qabnu Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaa Konyaalee Wallaggaa Afuranii fi Gujii Booranaa irraa gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo sanaa jiraatan
Maccatti dhalachuu, Gujiitti dhalachuu yookaan Booranatti dhalachuu qofaaf yakkamaniitu mana hidhaatti guuramaa jiru. Sanuu bakki isaan itti geeffaman hin beekamu jedhama. Aguma guyyaa har'aa kanattuu maal keessa jirtu haalli Oromoota Maccaa fi Gujii fi Booranaadha naannoo magaalaa Finfinnee attamsa kana uummata Oromoof ibsi. Dhugaadha. Anillee jiraata magaalaa Finfinnee waan hin ta'eef haalli amma jedhamu kana horiidhaatu hin ta'e tokko waan argaa jirudha. Waan sirriitti dura qabuudha. Akkuma ati amma jettee namoonni baay'een naannoo Gujii, Boorana akkasumas Oromiyaa Lixaa Wallagga keessumaa naannoo kumaandi poostiidhaan bulaa jiranii namni achi ta'echuu isaanii mirkaneeffatan waraqaa inni harkaa guranii qabanii mana hidhaatti geessaa jiru. Mana hidhaatti geessu darbanii immoo namoota kana maatii isaanii akka jedhanii dubbinneessee akka isaan jiran illee kan hin beekamne namooti baay'een dhabanii kan barbaada jiranii walumaa galaa kan kanaan dura uummanni Oromoo argeen dalagaa haala ammaa isaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Egaa isa ammaa kana kan adda taasisu ajjeefamuu Komishinara Poolisii magaalaa Buraayyuudhaa Komaander Solomoon Taaddasaa nama jedhamuun wal qabsiisaniitu warra kana kan ajjeese shaneedha yookaan ammoo warra Maccaati takkaa'uu Gujiif Booranas itti dabalaniitu sanaan wal qabsiisaniiti jedhama. Amma warra uummatuma bakkee qofa yoo osoo hin taane hojjetootuma mootummaadha magaalota addaa naannoo Finfinnee kana hojjetan yoo isaan gara Maccaatti dhalatan ta'e mana hidhaatti guuraa jiru qorachaa jiru ka jedhamutu jira. Isa kana maal quba qabda? Wanti ajaa'ibu komishinariin ajjeefame kun wanta gaafa tarkaanfiin kun fudhatamu namoota fa'aatiin turan wajjin laaqana nyaatee gara mana waajjiraatti deebi'aa jira. Waan nama dhibu laaqana nyaatanii yommuu isaan bakka hojiitti deebi'aa turanii karaarra mana namaa jala karaa sanarra deeman naannoo isaanii jechuudha. Kora bittinneessaa Oromiyaa warra jedhaman akkasumas federaal poolisii akkasumas immoo naannoo nuti rukutan suni naannoo Buraayyuu jechuudha. Kaampii waraanaa jira. Waraana humna addaa Oromiyaa warra jedhaman kora bittinneessaa warra jedhanii marfamee jira waan nama dhibuu jechuudha. Amma isaan yommuu ol fudhatanii yommuu yommuu afaan guutanii shanii hojjeesee yookiin immoo qaama namoota hojjeese gaafa isaan jedhanii kan iddoo isaanii baay'ee naqaaneessaa jechuudha. Maaliif waan hin keessa deemudha waan hin ta'eef iddoo kanatti geessan dhufanii isaan isa tarkaanfii fudhata qaamni biraanii korri bittinneessaa Oromiyaa warra jedhamanatti jiru. Humna addaa hidhataa Oromiyaa warra jedhamanatti jiru. Federaal poolisii naannoo sana jiru. Kaampii waraanaatti jira. Raajaan itti yaallee naannoo sana turan baay'een waqtii hidhatee kan mootummaa kanaa jechuudha. Guyyaa gaafa sanaa baay'ina uummata naannoo sanaa caalaa dhufu. Kanaaf otoo namoonni namni hundi naannoo sana jiranii qaamni biraan eessaan dhufee jiranii namoota irratti tarkaanfii fudhatu. Kanaaf kan ajjeese isaanumaa jechuudha. Egaatii amma kaanamuu quba qabu lixa Oromiyaa Konyaalee Wallaggaa Afraniif Gujii Boorana keessaa qabeenya uummataa akkuma jirutti barbadeessanii hawaasa keessaa immoo nama ija hawaasaatti jedhamu ajjeesanii kaan hidhanii kaan immoo qaama irrisanii fixanii midhaan inni qabu akka jirutti barbadeessanii beelaan dhumaa jira. Uummanni kun kan loltoonni isaanii itti roorrisan irratti dabalataan warra ammoo baqatee gara giddugaleessa Oromiyaa dhufes akkasittiin adamsaa jiru. Amma ajjeefamuu namicha kanaa sababeeffatuudhaan gochaa amaadha kan Oromoo irratti raawwataa jiru. Nama biraatiin warri hooggantoota jaarmoota siyaasaa dhabaniif xiinxaltoota jedhan kun hunda isaaniis ta'uu baatan namoonni muraasni mootummaan kun komaandi poostii akka guutuu biyyaatti labsee filannoo kan hambisuuf akkas godha obsuu qabnaa jedhanii akkuma kanaan dura bilisoomne jedhanii uummata soban uummata callisiisuuf yeroo isaan yaalantu argama. Warra kanaaf mootummaa Oromoo baasaa jiru kana qoba qobaatti ilaaluun ni danda'ama. Mootummaa kanaaf yeroo kennu akka inni of jabeessu taasisuudhaaf akkas waan jedhaa jiran hin fakkaatu. Oromoon maal godhuu qaba? Isa kanarratti illee yaada kennuu qoodi. Ani kanarratti gabaabaatti yaada ofii kennuudhaafi waan ofii kooti argaa jirudha. Anamma as naannoo magaalaa Finfinnee jiraate malee dhalataa Oromiyaa lixaa godina Wallagga lixaafi nageenya akka hojjetu maqaa godhuu yoo dhiisellee aanaa amansiisota nagaddee guddate yeroo darbe maatii guddisee galeen deebi'ee waan nama dhibu garaan immoo qaamni mootummaa hidhateetu jiru taphattaa booddee irratti argaman jedhama malee isaan darbee malee waraanni bilisummaa Oromoo walitti bu'uureessanii isaanii waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana jiru yoo itti naqanii isaan iddoo waliin waan sodaatanii isaanitti bu'uu waan sodaatanii fi dhiisaniitu keessaa ol deebi'anii uummata nagaa karaa isaa deemuu daldalatu qotatu jireenyaaf walii deddeemu qabanii dararaa jechuun akkootamna jettee fakkeenyaaf hamma qotee bulaan gaafa bakka ooyiruu isaatii deemuu achi olii hojjetata waan ta'eef galaa fudhatee dhaqaa. Namoota kun galaa baatanii yeroo deemanii lakkii ofii nyaachuun qaama hidhatee bosona jiruufituu galaa deebi jedhaniitu namatti dhufanii galaa harkaa fudhanii rukutanii ajjeesanii isa qaama hidhaatti fuudhanii tokko
yeroo darbe dhiyoo kana biyya galeen mucaa Tolosaa Abarraa jedhamu nama nagaa nama karaarra deemu nama mana qabuudha nama fuudhee haadha manaa qabuudha nama daa'ima qabuudha. Utuunni bakka hojii saatii deemaa jiru karaatti dhufanii eessaa deemtu jedhanii waraqaa eenyummaa baasee nutti agarsiisitti jennan waraqaa eenyummaa baasee eenyummaa isaa kan nutti agarsiisee fuudhanii reebanii eessa buuteen isaallee dhabamee barbaadamaa ture. Namoota ijaan arganirraa odeeffannoo akka argannetti bosona keessatti fannisanii reebaa bulanii du'aaf jireenya gidduutti dhiisaniitu achi fuudhanii mana hidhaa keessa darbatanii amma maatiin isaallee dhaqanii sirriitti illee sirnaan dubbisuu hin dandeenye. Aanaa mul'isoo iddoo jedhamutti hidhamee jira. Haati manaansa kanatti irratti dubbiseetu kanarraa kanatti namichi cituun hin danda'amu. Egaa fakkeenya kan siifate malee namoonni akkasii dararamaa jiran namoota baay'eedha. Wanti kun argee dhufe naannoo aanaa mul'isoo naannoo cidhaatti kanatti jechuudha. Darbee jireetti namoota baay'ee bineensaan nyaatamaniitu bakkeetti argamu. Namoota halkan naqanii mana fidhatanii manaa bu'anii ta'u. Namoota kana immoo maatiitti agarsiisanii erga bineensi nyaatee biqiree akka isaanii uffata isaaniitu namoota baay'ee bakkeedha argamaa jira jechuudha. Haa kanatti uummanni dararamaa jiru. Waa'ee filannoo jedhamuun kan akka kootti filannoon hin geggeeffama jireeyyaati. Yoo geggeeffames filannoon kun filannoo walabaa jireeyyaati. Ulfaat dhugaa jalqabuma saayii Itiyoophiyaan impaayera afaan qawween ijaaramteedha. Warra impaayera sana ijaarretetu sirna impaayerichaaf ta'u lafa kaayataniitu agammaatti darbaa dabarsaan ittiin bulchaadha jiran biyya sana saboota impaayera Itiyoophiyaa kee jiran Oromoo dabalatee ittiin cunqursaa jiran silumayyuu bu'uurumarraani. Addunyaarraa impaayerii dimokiraatoftee beektu tokkoyyuu hin jirtu. Kan walitti haftes immoo hin jirtu. Impaayeroota addunyaa kanarraatii diigaman baay'ee isaanii fudhachuu dandeenya. Isa kanaaf Oromoonis ijibbaatee qabsoo hidhannoo filateetu hidhannootti seene. Ammoorri paartii mormituu jedhaman keessumaa namoonni muraasni dhiyeenya kana itti makaman uummata qabbaneessanii jara kanaaf haala anjessuudhaaf warra deemantu jira. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo oboo qofatu furmaata Oromoof Oromiyaa fi warra jedhantu jira. Isa kanarratti waan jettu jedhiitii gama koonni ani waan hin qabu xumureera ammaaf. Kun dhugaadha. Waan nama ajaa'ibu namoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turanii har'a garuu birrii goonfamanii waan adda addaan goonfamanii mootummaa kana waliin bitaa jiranii yeroo qabsoo hidhannootti amanu turanii aduu deeganii karaa nagaa warra jiran kun warra daandiirra kaatudha malee dhuguma warra waa'een qabsoo Oromoo karaa nagaa turamuusaa warra dhugummaa dhugummaa isaa mirkaneeffatanii akkuma amma jettee haala biyya kana keessa deemaa jiru. Biyyi kun mislumayyuu biyya kun afaan qawween ijaaramte. Biyyi kun gaafa hundeeffamte taatee aangoon mootummaa abbaa hirreessa jira malee uummata harkaan jiru. Namoonni baay'een maal jedhu bulchiinsa biyya Itoophiyaa jedhu. Ani garuu akka kootti biyya Itoophiyaa keessatti mootummaa bitu malee mootummaan bitu. Mootummaan inni jiru kunis mootummaa bitaa jiru. Bulchuu jechuun fedhii mataarratti kan hundaa'e jechuudha. Bulchuu jechuun immoo humnaan jechuudha. Kanaaf immoo waan irra gaggeeffamaa jiru bulchiinsa kan biyyi jechaadha. Mootummaan amma jiru kun mootummaa diimokiraasii keenya nagaa jedhatu hin taane mootummaa afaan qawweetti amanu mootummaa tattaa'ee karaa diimokiraataa ta'e karaa nagaa ta'ee haasaa heerii dubbate furmaa dubbisuudhaan mootummaa afaan qawween haasa'uu biyya qofaadha waan ta'eef kanaaf furmaanni keenya wanta ni danda'uun afaan qawweetiin itti deebisanii wajjin haasa'anii biyya kanaaf furmaata fiduudha waan ta'eef uummanni Oromoo akkuma kaleessa dhingada qabsoo hidhannoo jalqabee qabsoo hidhannoo ta'ee humnaan afaan qawweetiin mirga isaanii falmate malee dhugumaa mootummaan kun uummata deebisee aangoo kenna waan jedhamu abdisiisuu jechuudha. Hayyee dhugaadhumatti gaa yaadaaf ibsa bal'aaf bilchaataa yerootti barbaachisuudha kan itti nuuf qooddanis kallattumaan uummata Oromoo nan dhageessisa yaada kee Oromticha yeroo ammaatti giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee jirtu fuulduras itti deebi'eensi odeeffadha kanarraaf maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoonfadhaa fayyaa ta'i. Hayyee isinillee warri miidiyaadhaan haala jiru hordofanii uummata keessanis sagalee ta'aa jirtanii baay'ee galatoomaa galanni keessan bilisummaa saba keessanaa ta'u. Kan amma dhageessan kun Oromticha Maccaa jiraataa magaalaa Finfinneeti. Innis Oromoon lixa Oromiyaa Maccaa Konyaalee Gujiif Booranaa irraa gara giddu galeessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi naannoo sana keessa jiraatan tikootaaf loltoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan adamsamanii mana hidhaatti guuramaa jiraatudha kan Oromtichi Maccaa magaalaa Finfinnee jiraatu kun dubbate. Akkuma waliin quba qabnu adamoon akkanaa kun erga eegalee baatiilee kan lakkoofsise ta'uyyuu torbee darbee qabuun ammoo akkaan ammaatee magaalaa Buraayyuu Finfinneef magaalota naannoo sanii keessaa Oromoota Maccaa Gujiif Booranaa adamsanii mana hidhaatti guuraa jiru. Irra jireessi Oromoota butamanii mana hidhaatti darbatamaa jiranii kunis manni hidhaa isaan itti hidhamanii jiran kan hin beekamne ta'uu fi maatiinis rakkoo guddaaf saaxilamee kan jiru ta'uudha kan Oromtichi Maccaa jiraataan magaalaa Finfinnee kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime.
Kanatti aansuudhaan ammoo haala Oromoonni kibba Oromiyaa konyaa Gujii lixaa Hona Bulee Oraa keessa jiran kan Oromticha Gujii jiraataa Hona Bulee Oraa irraa kallattiin bilbilee odeeffannee isin dhageessifna. Innis dubbii isaa muuziqaa ce'umsaa kana booda aanfata. Egaa akkuma waliin akkuma qabnu Gujii fi Wallaggaa akkasumas ammoo Booranaa dhiyeenya kana lixa Tuulamaa keessaa Oromoon hidhamaa jira, gara biraattis fe'amaa jira, qabeenyis akkuma barbadaa'etti jira. Kan Gujii lixaa kan ammoo kan adda godhu torbee darbe keessa Oromoonni danuun achirraa gara biraatti fe'amanii jedhama. Haaluma amma Oromoonni lixa Gujii keessa jiran sirraa odeeffadhee uummata Oromoo dhageessisuuf si bilbile. Odeessa kana karaa odeessinullee hin qabnu. Kana nagummaa kennaaf jecha hin sodaanna. Akkuma jirutti kama isin dhageettan kana akkuma atimma jette kanuma rakkinuma kana nu harkaa qabaa beekta. Isaaniyyuu mana hidhaa torbaan duraalleen ture baay'ee kana duraallee leenjii naannoo Gaangwaa jedhamu achi ture. Achi immoo deebi'ee sana booda bulii 18 hidhamee onana reefu baay'ee. Kanaaf immoo jecha jaallaa waliin jirullee kama sila gara manaa galanuu. Gara ta'ullaa mooraan banameera jedhanii gara sitta oofanii darara guddoo keessa jirra. Rabbummaa yoo nu hiike malee gama namaatiin waa hiikamuu danda'u moti jaala kiyya. Rabbumti yoo nu hiikee fi gama rabbiitti yoo furmaata arganne rabbuma ija keessa ollaaluu malee waa biraa waa kan nu qabnu. Egaa bakka tamma itti hidhaan turettu Gaangwaa kanatti yoo xiqqaate maatii 500 oltu hidhamee dararamaa ture sana odeeffadhee Oromoo dhageessiseen ture. Amma agam tokko taatu baay'inni keessanii nama hundatu ba'e moo kaan achitti hambisan yeroo achitti isinidhaan kana maal gochaa turan? Olaantummaa seeraa kabajaa maan jedhaa aba'oon dhugaa daawwitii isaa wajjin galeera aba'oon daawwee baatee bosona keessa jooru kun shaneedha malee aba'oo miti kana jedhanii waan hedduun hin jedhanii kanallee jennee lakkoofneellee waan hin dhaqqabne waan beektaa jecharratti nama himimmeessu waan jecharratti nama dadhabsiisuuf nama yaachisu kanuma hin jedhanii waan hin jedhanillee bacaalleen hin beeku jaalkiyyaa beektaa nuti ofumarra jiraanneeti rabbuma harka jirra beektaa. Egaa kabiraan ammoo baatii lamaan kana gandoota baadiyyaa keessaa Oromoo buqqisanii gara magaalaattis dhiibaa turanii qabeenya hedduunis barbadaa ture. Meegaa kanuma keessaa yaadattu sanallee osoo kaaftee uummata Oromoo dhageessifte. Hona Bulee Oraa ganda garbuu jabaasiree keessatti maqaa sanii yoo dhahina saaxiluu danda'a maqaa dha'uun fedhu qabeenyi gubataa ture beelladis qalamaa loon kormi qalamaa ture akkasumas namni gara magaalaa dachaa jedhaniiti doorsisaa aeroppileeniidhaan dha'uu jirra bosona dha'uu jirra jedhanii uummanni qabeenya qabu dhiisee midhaan qotatee bineensi irraa fixee loon qabus bineensi irraa fixee baqatee magaalaa garbaatii galee magaalaa Bulee Oraatti galee dararaa ilma namaatiif hin malle beekta duguugaa sanyii kana namarra ga'uu jira beekta beelaanu miidhamu jirra deebuunis miidhamu jirra nagummaa kennanis boora'uu jirra waan jirruun hin jirru kan lubbuun dabare hammi lubbuun jirus immoo isa lubbuun dabare san hin qixuma jira jechuudha kan lubbuun jirullee isa lubbuun dabare hin qixa jira jiru kana keessa jirra bee. Guddoo nama gaddisiisa ga'amma kan isaan ajjeesan qabeenya guban irratti dabalataan qoonqoo yookaan beelaanuu dhumuu jirraa jette. Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaadhaa konyaalee Wallaggaa afuranis akkasuma dhumaa jiranii loon irraa qalatanii kaan immoo summiidhaan obbaasan xiyyaaraanis bosona obbaasanii sanaan walqabatee ammoo uummati beelaan dhumaa jira. Sanuu kanumti minaan mana kee qabuyyuu baabura gubanii fixanii bakka itti daakkatu hin qabu dhagaallee fuudhanii deemanii fagooggatanii jedhanii waan itti raafatanii fi waan itti elmatan caccabsanii gubanii fixanii jedhanii amma dhimma beelaa kanarratti uummatni attamittiin jira kanallee meekaasiiti dhaamsallee yoo qabaatte Oromoo bal'oo dhaammadhu. Ayyee akkuma naannoo ati Wallaggaa himtu kanuma Gujii lixaas kanuma Boorana keessa kanuma Gujii baalleen kanuma keessumaayyuu. Gujii lixaa Hona Bulee Oraatii fi aanaa galaanaa dararaan guddaa fi miidhaan guddaa uummata keenya irraa gahaa jiru. Milishaan uummataa humna gurguddoo akka makalaakaa akka adamaa dattaanyi adoo hin ta'in milishaan duwwaan qabeenya uummataa xiqqaarra siniirraa jalqabee caccabsee buqqee aananii ol darbee boroodhaa fudhatee ifii nyaatee dhugee buqqii keessa dhuge sana caccabsee horii sana qalatee akkasumas malleen. Shanee haadha rawu jedhee dikee warra shanee bulchuu jedhee waan bacaa geggeessu jira. Kana jedhee hiika yoo kadhiite kunina tabariiti. Gamanumaan immoo uummanni Oromoon afaan qawweetiin sodaachifamee dararame muddamsuu keessa galee kanumaan kan namni sodaataa jiru kan namni hidhamaa jiru kan namni du'aa jirus kanuma. Adoo namni wayyakkinu adoo namni beektaa abaa wasallee dhagee adoo namni hin bulchinuu bulchiteetta giddi bulchiteetta karaa kana dabarsiteetta siidha namni dabarsu. Siidha namni kana tolchu jedhaa nama ilaa gurraa hin qabne nama aba'oo saniyyuu bulchee hin jirre
maqumti isaa Oromoo ta'eef Oromummaa duwwaa fidhamu jira, Oromummaa duwwaa fiduu jira, Oromummaa duwwaa qabeenya isaa irraa gubuu jiran, Oromummaa duwwaa fi beelada isaa qaluu jirani waan jirru nu hin jirru beelaa deebuudha dhaamachaa kanaan badu jira waan ta'eef uummanni Oromoo bakka jirutti immoo harka isaa wal qabatee ka darbe darbeera harcaan hafe kun ka jiru wal dhagee wal cinaa ka dhaabbatu dhaamsi kiyya kanuma gurraa uummata Oromootiin naagaa. Tole Oromticha Konyaa Gujii Lixaa Bulee Oraadhaanis yaadaaf dhaamsa kee akkuma jirutti kallattiin karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aa sin dhageessisa fuuldura sitti deebiinsi odeeffadha kanarraa fayyaa ta'i. Hayyee ulfaadha. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo akkuma amma afaan Oromticha Konyaa Gujii Lixaa Bulee Oraa kanarraa dhageessan barbadeensi qabeenyaa hidhaa fi ajjeechaan Oromoota Konyaa Gujii Ba'aa Lixaa fi Booranaa irratti loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan gannootaaf gaggeeffamaa ture ammas akkaan jabaatee itti fufuudha kan Oromtichi Gujii jiraataan Hona Bulee Oraadhaa dubbate kun. Sagantaa keenya darbe keessatti honoota Konyaa Gujii Lixaa garaagaraa keessaa Oromoonni lakkoofsaan 300 ol ta'an achirraa guuramuudhaan gara biraatti geeffamanii hidhamuus isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Meegaa kun akkuma jirutti ta'ee kanatti aansuudhaan ammoo haala Oromoonni Lixaa Oromiyaa Maccaadhaa keessa jiran kan Oromticha Maccaa jiraataa magaalaa Naqamtee tokkorraa odeeffannee isiniif dhiyeessinaa. Turtiin keessan amma saga xumuraatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Dararaa waraanaa mootummaatiin irra gahaa jiruurraan kan ka'e uummanni Lixa Oromiyaa kun kanneen kaan beelaan kan dararamaa jiran jiru. Kanneen xiqqoo qabeenyaa qaban immoo achi ol gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaatti kan godaanaa jiran jiru. Akkasumas kallattii biraadhaa immoo asii achi qellem Wallaggaa keessaaf gara Gambeelaatti kan godaanaa jiran jiru. Kun immoo kan ta'uu danda'e waraanni mootummaa biyyattii ajjechaa gosa adda addaa akkasumas midhaan isaan qe'eetti galfatan jalaa mancaasuudhaan jalaa gubuudhaan beela hamaatti uummata akkanaan dararaa jira. Akkasumas qeerroof uummata jaarsa jaartii utuu hin jedhin umriin utuu adda hin fo'in kabajaa tokko utuu hin kenniniif miidhaa hammana hin jedhamne irraan ga'uudhaan uummata rakkoo hamtu buuseeti jira. Guddoo nama gaddisiisa. Egaa rakkoo amma Oromoonni Lixaa fi Kibba akkasumas dhiyeenya kana Lixa Tuulamaa keessa jiran kanaa fi sababa guddaa kan ta'e qaamota garaagaraa jechuun jaarmiyoota siyaasaa fi xiinxaltoota siyaasaa dhageettii fi miidiyaa harkaa qaban Oromoon bilisoomeera. Mootummaan kun mootummaa Oromootiin moosee gufuu yookaan miidhaa kanaaf saaxilee har'as Oromoon walii dirmachaa hin jiru. Gama biraatiin filannootu dhufaa jira. Mootummaan isa kana hambisuuf labsii yeroo atattamaa guutuu biyyatti labsuudhaaf deema. Kanaaf callisaa walii hin dirmatinaa bifa jedhu kan fakkaatuun bifa garaagaraan ibsu qaamonni imti kaleessa Oromoo dogoggorsan. Mee isa kana irratti maal jettaa? Akkasumas isa kana kiyaabuuf Oromoon attam ta'uu qaba yookaan maal godhuu qaba irratti yaada kennuu qoodi? Amma kallattii ittiin mootummaan uummata kana dabarsaa jiru beekamaadha. Yeroo dheeraadhaaf humna waraanaa jala bulaa jira, ittiin ajjeefamaa dararamaa jira. Amma gidduu kana immoo deeggarsa qaama mootummaatiif ba'aa jedhee ittiin uummata burjaajessee jeequmsa ittiin kaasee waan fala dhahachaa jiru fakkaata. Amma fakkeenyaaf akkuma Wallaggaatti kan magaalaa Naqamtee yoo fudhanne deeggarsa paartii badhaadhinaatiif akka ba'an mootummaan dirqisiise ba'uu dinnaan namoota baadiyyaarraa horiin bituudhaan gara magaalaatti bobbaasee hiriira deeggarsaa akka isaan ba'an fakkeessuudhaan fi uummata kakaasaa jira. Kallattii biraadhaa immoo ammas uummata miidhaa adda addaa irraa geessisuudhaan fakkeenyaaf kallattii inni ittiin uummata jeeqaa jiru Lixa Oromiyaatti gibira waggaa 3 faa waggaa 2 gaafataa dirqama manarra deemee waraanaan harkaa funaanaa jira. Akkasumas kaffaltii miseensummaa dhaabaa jedhee uummata baay'ee kan miseensa isaa ta'es kan miseensa isaa hin taanes dirqamaan humna waraanaatiin walitti qabee qarshii irraa funaanaa jira. Kanneen didan immoo mana hidhaatti guuruudhaan dararhamaa irraan ga'aa jira. Akkasumas immoo dararraan dhiibbaan keessumaa qeerroo Oromoo irraan ga'aa jiru dargaggoota Oromoo amma yeroo ammaa kana boqonnaa yuunivarsiitiilee kolleejilee adda addaa irraa galanii qe'ee jiranii miidhaa hamtuutu irra ga'aa jira. Reebicha hidhaa kanneen kaan kan baqatanii ol deebi'anii magaalaa taa'aa jiran illee ni jiru. Kana gaanii wanti furmaati ta'uu Oromoon kun Oromoodhuma tokko bakka dhaloota isaatu achi ta'e malee Oromummaadhaan garaagarummaa hin qaban sababii ta'ee fi Oromoon kallattii biraa jiran illee tokkummaadhaan ka'anii Oromoo lixaaf kibbarra dararamaa jiraniif dammaqanii akka isaan deeggarsa godhanan Oromoota kanaaf.
Kun odeeffannoo guutuu Oromticha lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Naqamtee irraa arganne isiniif dhiyeessineedha. Akkuma afaan Oromtichaa irraa dhageessan Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaa konyaalee Wallaggaa 4 keessa jiraatan addatti immoo kanneen lixa Oromiyaa Maccaa konyaa Wallagga lixaa fi konyaa Qellem Wallaggaa keessa jiraatan duguuggaa sanyii qindaawaa barbadaa'insa qabeenyaaf bosonaa akkasumas bineeldota manaaf bineensota bosonaa raayyaa ittisa biyyaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan raawwataa tureef raawwachaa jiruun walqabatee rakkoo beelaa amaaf saaxilamanii jiraatudha kan Oromtichi kun dubbate. Dhumarrattis Oromtichi kun Oromoonni guutuu Oromiyaa keessa jiran keessumaa ammoo kanneen komaand poostii yookaan labsii yeroo atattamaa jalatti kufuudhaan loltoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan gidirfamaa hin jirre Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa konyaalee Gujiif Booranaa akkasumas lixa Tuulamaa fi Sagalee akka ta'an akka dirmatan warraaqsa moofamanii lajab godhanis itti fufuun furmaata ta'uudha kan Oromtichi Maccaa kun dhaammate. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni konyaa Gujiif Booranaa akkasumas lixa Maccaa irraa giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi naannoo sana keessa jiraatan yeroo ammaatti mudataa jiranii fi duguuggaa sanyii qindaawaa Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa akkasumas konyaa Gujiif Booranaa irratti loltootaaf poolisoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan raawwataa jiru magaalaa Naqamtee akkasumas giddugaleessa Oromiyaa Finfinnee fi konyaa Gujii lixaa Hoona Bulee Oraatti kallattiin bilbilee odeeffannoo arganne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa haala Oromoof Oromiyaan keessa jiran kanatti ammoo furmaata gochuudhaaf uummanni Oromoo tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan ganamaa kan gootonni Oromoo qaqqaaliin lafa ka'anii aarsaa lubbuu fi qaamaa itti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneeffachuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbachuudhaan biyya Oromiyaa walaba keessa uummanni Oromoo bilisummaa guutuun akka jiraatuuf gaggeeffamaa tureef ammas gaggeeffamaa jirutti fuuleffatuudhaan falmaa keenya itti fufnu dhaammataa sagantaa keenya guyyaa har'aa armarratti kan obbaafnu. Anatiikii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee Mo'aabuu baatii humaan nama borii nu tolchinna.